Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Ayyaantuu fi bulchaa maaltu mudate? Kana dura egaa kabajamootaa fi jaalatamootaa kutaa 1f kutaa 2ffaa seenaa ayyaantuu fi bulchaa isiniif dhiyeesseen ture. Har'a immoo kutaa 3ffaa fi isa xumuraa qabadhee isinii dhiyaadheera. Hanga xumura viidiyoo kootiitti turtiin keessan turtii na waliin haa ta'u. Egaa viidiyoo kana sheer laayik taasisuudhaan na jajjabeessaa, koomentii barreessuudhaan akkasumas warreen maatii mana kootiif haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun na jajjabeessaa. Maatii kootti dabalamaan siniin jedha. Egaa kutaa 3ffaa fi isa xumuraa asumaan gara seenaa ayyaantuu fi bulchaatti sin dabarsa. Ayyaantuu fi bulchaan sooromanii gammachuudhaan utuu jiraatanuu gaaf tokko kadhataan tokko balbala isaanii dhaabbatee kadhata. Ijoollee hin qabu, haati manaan koos manaa na ariite, maaloo nan beela'e, nyaata anaaf kennaa jedhe. Ayyaantuu fi bulchaan sagalee abbaa isaanii ta'uu waan baraniifis fiiganii gadi itti ba'ani. Sadanuu boo'anii wal dubbisanii obbo Tolaanis ijoollee koo bagan isin ijaan argi, ji'a 5 kana isinis barbaachan ture. Namoonni ganda keessan jiraatan haadha manaa koo akkan isin cunqursaa turtes natti himaniiru. Dhiifama ijoollee koo jedhee ijoollee isaa obbo Tolaanis dhiifama gaafate. Ani baay'een gadde jedheenis. Maaliif baddanii jedhee gaafate. Ayyaantuu fi bulchaan wanta haati biddeenaa isaanii gootee itti himan. Obbo Bulguu akka ajjeesanis itti himani. Abbaan baay'ee gaddee baay'ees boo'ee. Ayyaantuu fi bulchaan abbaa isaanii argataniif gammadanii wajjininis jiraachuu jalqaban. Egaa hordoftootaa fi kabajamoota maatii Atinaaf miidiyaa seenaan bulchaa fi ayyaantuu qabadhee isinii dhiyaadhee kanarratti xumuramee jira. Egaa seenaan kun jalqaba irratti baay'ee kan nama gaddisiisu, dhumarratti immoo baay'ee kan namatti tolu. Sadan isaanii maaltu nama gammachiisa yoo jettanii abbaan isaanii fi ijoolleen isaanii suni wal argatanii waliin jireenya isaanii eegalanii jechaadha. Garuu immoo jalqaba irratti haati biddeenaan ayyaantuu fi bulchaa baay'ee isaan cunqursaa akka turan, akkasumas namni immoo gadi nama qabu, namoonni gadi qabamanii gadi of deebisanii jiraatan dhumni isaanii ni bareeda jechaadha. Garuu bulchaa fi ayyaantuu sababa haadha biddeenaa isaaniitiin caakkaa keessatti kan gatamanii. Achirraanis mana obbo Bulguu deemanii obbo Bulguu baay'een kan namni ittiin sinne akkasumallee kan namni sodaatu, isaan garuu ajjeesanii ofii isaaniitiif qabeenya isaanii taasifatanii jiraachaa turanii jechaadha. Kanaaf seenaa kanarraa wanti hubannu waa hedduu yoo hin hubanna ta'e waa hedduu. Tokkoffaa irratti ijoolleen kun haati biddeenaan manaa baaste suni itoo ilmoo ishee itoo kan ishii ta'eeti itoo dhala ishii ta'eeti manaa hin baasu, akkasumallee hacuucaa garaagaraa irraan hin geessistu jechaadha. Egaa Oromoon akkuma yeroo mammaaku akka ija kiyyaatti eenyutu naaf kajeelaa jette sareen akkuma jedhan sanatoo haadha ijoollee sanatoo taate akkas hin taasistu. Manaas baastee akka isaan qoraan funaananis hin taasistu. Yoo funaananillee akkas caakkaa keessallee baastee caakkaa keessatti waraabessa yookiin bineensaaf gattee hin galtuu jechaadha. Egaa haati ormaa haadha ormaa waan taateef ijoollee kana baastee caakkaa keessatti akka bineensi nyaatuuf taasistee jechaadha. Garuu ijoollee kana immoo Waaqayyoon caakkaa keessatti isaan eegee isaan tiksee dhumarratti abbaa isaanii wal agarsiisee jireenya gaarii jiraachuu jalqabanii jechaadha. Egaa Waaqayyoon argitanii bineensa keessattis caakkaa keessatti seesuma haala nuti jirru keessatti waa hunduma keenya keessatti nu eegaa nu waliin jira jechaadha. Kanaaf ijoollee kana gaatoo Waaqayyo wajjin hin jiraanne ijoolleen kun yoon akka seenaa kanarraa hubannutti jiraachuus abbaa isaanii faana wal arguus hin danda'an ture. Egaa abbaan isaaniis immoo jaalala ijoollee isaaniirraan kan ka'e, jaalala ijoollee isaaniitiif qaburraan kan ka'e mana isaa gad lakkisee mana isaatii bahee dhumarratoo ijoollee sana barbaadu akka rakkataa ta'e wal arganii